الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي إسلاما بقي جبتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جاربين إذا أقدر من برنامج أصلا تين كوليج أصلا تين مجلس علمي مجلس علمي أنا دي بها أنا قنبلتي أنا قنبلتها أردا إبو بيجي تقاسمه مجلس علمي لا وجودا نسمع كرتون مجلس علمي داود دادا واللي أدي تعيشوا أنا تيجي كذا بيتنا شنت بيتور بكرت إيرين ميزاج أكثر أراد أنا كأواسني بلا نرى أسيب بيخو وني تولي كوني مجلس خنا جارو مجلس خنا جارني أمور ولا تيار كماني بيجا إسين داو كتيرنا أمالي نجلا فتاة سنجنا أنا بيبغانا تديم جرا الحمد لله ما شاء الله الله أكبر صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة إسين داو كتيرنا أنا بسمي الميراث نانو خنا جارو جرو أكنا بكاتي لال داونو مجلس كونو واسيتي أركما أردا إيجودا أنا كوبوتا بكتامو كونو بيبغانا ما شاء الله واسيتي أركمنا أنا بقبلني الإسلام هذا مهندو هلو بكتنا داوي تنين ديسني كونو مجلسني لال منا إذا بكاتو كعلمي راف أبنا منا أبناوا منا بريدا منا جودا أنا جارجاي جواز نقول كابينيا كنا كابينيا وساني باب بيجي على الرأي أو بيجي أددار أنا ميتان غرغاري أو زان بيجري جيرو كونو بيبغانا تركماني كونو غا بكهون تيجا بكت دين كينيا للي سجرا دين كينيا غودا سجرا أنا ببليانو نو أمتا كنا دعاء قرانا ربي رزقي غرغدو ربي أخذنو في ما شاء الله كمي زورا ليه ما لتني فكر ليه إن شاء الله بكتنا أكمل جارتن أكمل بكتنا بكتنا بكا خدمة أيه gammachuun shee keenyaa gammachiisetti raawwisaniin har'allee isa gadhaabuun keenya maskiida kana gabrii isaan akka gaarii dhaabne kunuunsinee yoo nuti kan irraa barannu taate bu'aa guddaatiitu irraa hambifannee jechuudha. Maashaallah. Waan kana dhagaalee kana biyya alaarraa namni isin gargaare moo? Asuma ta'e isaa hin keenyaan baafnee madooshaadhaan buqqaafnee qabsinee akkasitti haawwan keenyaaf shiraataa fi maallaqaa fi waa hundaan nu jala deemuudhaan akkasitti majlisa kana qaqqaabnee jirra jechuudha. Maashaallah hedduu isin galateeffadha. Mee uummata keenya kaa uummata musliimaa kan biyya adda addaa jiran biyya alaa jiran nama keenya kaa biyya Suudii jiran biyya Ameerikaa jiran biyya adda addaa jiran dhaamsi isin qabdan maal qabdamee? Dhaamsi nama qabu bakka jiranitti namni keenya diin gadhaabuun sheeka gadhaabuun kun diin gadhaabuu jechuudha. Kanaafuu sheeka kan keenya bakka jirutti gadhaabnee gadhaabuu qofa osoo hin ta'in irraa illee akka barannu jaalladha. Maashaallah hedduu galatoomee akkas gaabbalayyan gaa dubbiin kana fakkaatti namni waan kana keessa buufachuu barbaadan biyya alaa jirtan biyya Ameerikaa jirtan biyya Suudii jirtan biyya dachii rabbii tana biyya adda addaa jirtan kan Awustiraaliyaa kan Awuroopaadha waan kana keessa akka buufattan khayrii tanarraa akka hirmaattan gamanumaan dhaamsa islaamummaa isiniif dhaamu barbaanna hedduu galatoomaa namni gaa rabbii jecha har'aan tana waa kannatee khayriin isaa san ittuma buufte hanga wanni san tajaajila kan namni qorqorroo takka asirratti dhaabee ol qabee abbaa kameera namni qorqorroo takka asirratti keessa buufatee hanga qorqorroon sun jirtu khayriin isaa isaaf deemte kanaaf obboleeyyan waan kana akka irra hirmaattan gamanumaan dhaamsa gabaabaa isinii dabarsinaa. Waan kana madooshaan qabsineeti hawwa keenya ittiin dhaabbatanii qabsaa'anii akkana waan kana madooshaan qabsinee bakka tanaan gahuudhaaf isinii waan nu laaltaniif illee galatooma amma wanni nuti barbaannu lafa kana kililii hawaasni keenya kan Awurooppaa jiruu fi kan biyya alaa jirus waan kana akka nu kililiin isaa ittiin ijaarame waan deeggarsa nu godhaniif itti tanaan isin gaafadha. Maashaallah galatoomaadha akkasii gaa rabbi isin gargaaru warri hawaasni keessa biyya adda addaa jirtan kan khayrii dalagachuu bartan har'a khayrii kana keessatti akka qooda fudhatan akka hirmaattan gamanumaan isin hubachiifna hedduu isin galatoomfannaa nuti illee kan dhufneetuma gaa haasawuu kanuma gumaachinee fi isinis waan dandeessan nuti waan dandeenyu dhufnee jirra waan dandeenyu tana isinis waan dandeessan dhuftanii akka uummata islaamaa cinaa dhaabbattan majlisni ilmiidhaa kan eegutti argamu bifa kanaan ijaaramu jira.
waan kana gaa bakka adda addaa yoo deemtan hin jiru masgiiduma madarsaa jira malee majlisni hin jiru jechuudha. Wanti kun yeroo takka faa biyya tana keessatti yeroo takka faa ta'uu ni danda'a. Takka yeroo lammaffaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Majlisni ilmiidhaan kan majlisa ijaaramu hedduun jiru jechuudha. Xiqqaadha lafa. Kanaaf waan kanaa fakkeenya fudhattanii naannoon biraatillee akka irraa fayyadamtan isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.